simanne. Ililchuu ta'a dhugaan. Alanii waaqayyo godha. Bagan guyyaa har'aa ga'ee dhaame. Bagan guyyaa har'aa ga'ee jedha. Today is my day. Guyyaan har'aa kan kooti. Amen. 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 Wanti adda tokko dubbisee adeemna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Guyyaan har'aa kan kooti jechuun hin irraanfatinaa ishee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wangeela keessa iddoo tokko erga dubbisee booda kadhannaa gabaabaa godhanna. Yesuus tiksee gaariin ana. Tikseen gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Tikseen dhugaan utuu hin ta'in, tiksee dhugaa utuu hin ta'in, bitamee kan eegu hoolonnis kan isaa kan hin ta'in. Yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee hin baqata. Ifa gara duukaa kutanii fi bakka asiin laayinatti fakkaata. Ifa guddaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11 lakkoofsa 11 hanga 18tti. Amaluma fireeshiiti. Rakkoon hin jiru jira waaqayyo. Ameen. Jalqabumaa kaaseen dubbisa. Na duukaa akkasiin buutanitti hafuura keessa waan hin galee jiruufini akkuma waan hin isinitti mee ta'e dhiifamu. Yesuus tiksee gaariin ana. Tikseen gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Tikseen dhugaa utuu hin ta'in, bitamee kan eegu hoolonnis kan isaa kan hin ta'in. Yeeyyiin hoolotatti dhufu yommuu argu hoolota dhiisee hin baqata. Yeeyyiinis hoolota buttee warra hafan hin bittimsa. Namichi sun bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin dhimmu. Tiksee gaariin ana. Ani hoolota koo beeka, hoolonni koos ana beeku. Abbaan akkuma ana beeku, anis akkuma abbaa beeku, aniif hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kenna. Warra gola kanatti galan malees hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf hin ta'a. Sagalee koo hin dhaga'u. Walitti karra tokko hin ta'u. Tiksee isaanii tokko hin ta'a. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waanan kennuufi abbaan koo ana caalaa jaallata. Hoomtiin lubbuu koo na duraa hin fudhatu. Anumatu ofii kootiin kenna malee ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf aboo deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba. Abboommi kun immoo abbaa koo biraa fudhadhee jedhee. Ameen. Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Waaqayyoon galateeffame. Waaqayyoon kadhanna. Ani har'a yeroo jalqabaati lafa kanatti waa'ee sagalee waaqayyoo namaa yeroo irratti yeroo jalqabaati waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadha jedha. Lafaa ol kaane akka sagaleen waaqayyoo nutti dubbatuuf duumessi waaqayyoo lafa kana akka bu'uuf
waaqayyoon kan yeroo gabaabduu kana keessatti lallaba dheeraa hin qabu gabaa waanuma tokko wallee waanuma baay'ee kan isinitti lallabu waan hin fidee dhufe hin qabu gara waan hin fidee dhufe waan guddaa tokkotu jira. Ameen. Yesuustu lafa kana jira. Ameen. Akkas jedhanii amma ilaalee as ilaalee achi ilaalee dadhabee kan amma kee ga'uun dhabe jedhanii warri faarfatan ilaaltee dadhabdee achi ilaaltee as ilaaltee sii ta'uu didee guuboo biyya lafaa sii guutuu didee qadaboowwan biyya lafaa sii guutuu didee ilaaltee dadhabde egaa maaltu ta'eere lafa kana dhufte ilaaltee dadhabde mitiiree. Ameen. 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 Ilaaleen dadhabee maaltu ta'eere maaltu ta'eere har'a gaa ilaaltee dadhabdeetta sii ta'uu dideera egaa maaltu taaree har'a as jira gooftaa Yesuus. Waan hundumaa gochuu danda'u inni guuboo biyya lafaa guutu inni qadaboowwan biyya lafaa guutu as jira Yesuus. Ameen. Egaa amma gara fannoo isaa ilaalta. Egaa amma gara fannoo isaati isintu jedhe amma lafa kanatti anaaf immoo naa ta'a ture yeroo isin akkas jettani ilaaleen dadhabee anis ilaalee dadhabee kun waddana dhufe ilaalee dadhabee naa ta'uu dinnaan as sagalee waaqayyoo isin dubbachuu dhufe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Guyyaan kun guyyaa keeti. Ilaalee nan dadhabe ta'uudde kanaafinas dhufe horiinis waan hundumtuus ta'uu dinnaan as dhufe isa waan hundumaa qabu bira fudhachuun dhufe har'a gaa guyyaan kan kooti. Ameen. Har'a gaa guyyaan kan keessani. Ameen. Amma gaa gara fannoo isaa ilaalla. Amma gaa filannoo keenyatu isa. Amma gaa filannoon koo si'eettan midiire amma filannoon koo isa taanaan dhumne. Filannoon keenya si yaa Waaqayyo akka nuti dubbattu barbaanna. Filannoon keenya si'enne maasaraa diinaa dhiinne yaa Waaqayyo garbummaa diinaa jalaa baane garbummaa seexanaa jalaa baane bakka kana dhaabachuun nuuf ta'e amma gaa akka nuti dubbattu barbaanna. Kaayyoo seexanaa gannee dhumneerra yaa Waaqayyo maasaraa seexanaa diinnee dhumneerra nuuf ta'a jennee nuuf jinjifta jennee nuuf jinjeettannee yaa Waaqayyo dhumne galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo siif hojjechuu dhumne siif dhaabbachuu dhumne ilaallee ta'uu dinnaan yaa Waaqayyo ati nutti dubbadhu kaa. Keessaa saba kana keetti dubbadhu kaa. Yaa dhaabii kaa. Bichaa dhaabadhee yaa Waaqayyo akka hin badne har'a bichaa dubbadhee yaa Waaqayyo teellaa akka hin deebine maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee naa dibu kaa. Ameen. 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 Jira Waaqayyo lafa kana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara baraan si haa galatu. Yaa Waaqayyo lafa kana jirta galanni ulfinni siif haa ta'u. Keessaan dubbadhu. Yaa Waaqayyo galanni ulfinni siif haa ta'u. Jiraataa bara baraa mootii danda'a. Yaa Waaqayyo waan hundumaa gochuu kan dandeessu gara kee dhumneerra si ilaalla. Ati immoo nu ilaali. Ati dubbanna. Ati immoo nu dhaga'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqessi naa eebbisu. Har'a lallabi koo gabaas qaba. Nuffitanii amaluma fireeshiiti. Gaafa waan tokkotti lixanii ija jabinettanii ija jabina bakka bakkaatuun qaba barsiisaan ture. Ija namaa nama keessaa baasanii waa'ee ija jabinaa hin jiru. Waa'ee Waaqayyoo nama dibuudha malee. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa kanatti barsiisneerra ganaa garan dubbisuun naqa wal makaa dheedhee isinitti meera. Waa'ee ija jabina isin naa kadhattaniif isinitti hime. Lafa kanatti ija jabina duwwaa itoo hin taane dibati Waaqayyoos barbaachisaadha. Ameen. Gaafa guyyaan Waaqayyoo jedhame namni as baa jechuudha. Isinis gaafa guyyaan keessan ga'e as baatanii akka gochaa Waaqayyoo lallabdu jechuudha. Ameen. Ameen. Kanaaf humna qabaattu jechuudha. Yoo hin ta'u ta'ellee ija jabina jettaniitti waan ta'eef isinuma bira ga'e isin tuqachuun kun hafa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif gaafa Waaqayyo by the way nan guddadhe jaalan nan guddadhe waliin siqe maaliif xinnoon isin darbee sokkuun koo hidhamne sababiin isaa boodan dhugaas ni ba'a harmee koo tokkotu baay'ee cimtee na hidde waldaa guddaa kana erga dhufe dhuguman isitti hima waan hedduutu naaf ta'e waan guddaatu naaf ta'e harmeen koo durii boodi isitti hima har'a waan baay'eedha waan isin irraatii dadhabdan maqaan dadhabuu hin jiru garuu torbeetti dabalee naan jennaa malee har'a hin dadhabdan. Ameen. Sababiin isaa Waaqatu lafa kana jira. Waan hundumaa gochuu danda'u tas jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
bakka ni har'a filadhee waan baay'een wal keessa sirriitti maan deemaneera isan dubbadhu sana sirra dubbadhu alas bahuu danda'a waan afuurri waaqayyoo namatti argisiise dubbachaa deemu ameen malee asuma bichaa irratti lafuma dubbadhu kana bichaa irratti fokkasii godhee deema jechuu miti lafuma itti nama qaqqajeeshee nama geggeessatti gaafa sinirra bu'e nama daddabsa naannoo xinnoo akkuma rarraasuu godheera waan ta'e gaafa argattan isiniyyuu hinuma gammaddu akka qabu jechuudha ameen nama waan baay'ee namarraa harcaasa. Inni akka barsiisaas waan hin ta'eef har'a bakka filadhee nan lallabatu hin taane akka barsiisaatti hin qabadhe akka barsiisaatti hin qabadhe keessaa immoo mata duree hedduudha mata duree maaliif egaa fireeshiin mata duree badaa qulqulleessitee sin keessu waan baay'ee akka mata dureetti jechuuf yaade garuu maqaa Yesuus Kiristoosiin jalqaba bakka inni ilaalla jedheen isinii dubbisaa isinis akka baafattaniif wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 9 erga dubbisee booda lakkoofsa 1 hanga 20 waliin jini ilaallaa garuu amma akka inni dubbisu lakkoofsa 1 hanga 9 akkasiin baafattanii barbaadu. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 9 wangeela Maarqos. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa umni waaqayyoo nama keessa lixu waaqayyoo namni waan godhan beeku. Namni waan godhan beeku. Ani yeroo itti waggaa 7 barsiise garuu inni kun anaaf haaraadha. Egaa waaqatu hojjeta waan hojjetu. Waaqatu hojjeta ameen. Ameen jechuun dadhabinaas ameen. Waaqayyoof ameen kan jedhamu mitiire namaaf miti waaqayyoof ameen kan jedhamu waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisa. Fakkeenya nama sanyii facaasuudha. Bakka kana filachuu waan hin barbaadeef tokko barsiisaa waan hin tureef lammaffaa immoo sanyiin waan nan rakkisnee fi maatiin qonnaan bulaa waan ta'aniif gara kana filadhee waaqumatu naa kennee jechuudha. Baay'ee balaachoon lallabeera ta'uu danda'a, raajii dibooraa lallabaniiru ta'uu danda'a. Sagaleen waaqayyo yoomii haaraadha. Mitiire haaraadha. Anaaf immoo irra lallabuun kun yookaan dubbachuun kun anaaf maaliidhaarra haaraadha. Anaaf haaraadha. Sababiin isaa sagaleen waaqayyo buleeyyuu maaliidha? Haareffamaadha yookaan immoo haaraadha. Haaraadha. Kanaaf egaa har'a lallabuu kun namni beeku yookaan immoo barsiisuu kun namni beeku jiru birqeen was geessee dhageessee har'a maatii maguutunis hin tajaajillee jireenyi wal argatee manuma kootti gala jechuudha. Ameen. Ameen. Wal argatee manuma kootti gala jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisa. Yesuus ciisaa bishaanichaa bukkee taa'e bukkeetti ammas barsiisuu jalqabe. Tuutii isaa biratti walitti qabaman immoo sonaan baay'annaan Yesuus bidiruu tokko yaabbatee gara gidduu bishaaniittis butatee barsiisuudhaaf taa'e. Yommus namoonni hundinuu qarqara ciisaa bishaanichaa turan. Yesuus barsiisa isaa keessatti fakkeenya garaagaraatiin waan baay'ee isaan barsiise. Dhaggeeffadhaa. Namicha tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'an simbirroonnis dhufanii funaanan nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaan irra bu'an biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Garuu yommuu aduun itti baate cooligan. Hidda gadi fagoo waan hin godhatiniif hin gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattiinis guddatanii isaan hudhan. Isaanis ija hin godhanne. Kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'an biqilan. Guddatan. Ija godhatan. Iji isaanii immoo kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ta'ee jedhee itti dabalees gurra ittiin dhaga'u kan qabu
dhaggeeffatu jedhee. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Yeroo baay'ee lafa kana dhaabbannee halleluuyaa jechuun nu sodaachisa ture. Garuu gaafa Waaqayyo nama tokko halleluuyaa jettatuun jaallati. Halleluuyaa jetta yoo barbaadde immoo kaatee garmaamta. Yoo barbaadde immoo ciiftee garmaamta. Yoo maal ta'e yoo afurri Waaqayyo sitti dubbate jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa bakka kanatti yoo fudhannee ilaalle nama sanyii facaasu tokkotu ture jedha. Ituu achi hin dhaqin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin barsiisaa. Maa inni barsiisuun kuni? Maaliif baratu? Maa inni waan barsiisaa? Barachuun yookaan barsiisuun bakka hedduutti ramuu danda'a. Barachuun biyya lafaa irratti nama fayyada. Barachuun kan gooftaa Yesuus Kiristoos nama fayyada. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa handaara bishaanii bukkeetti walitti qabee barsiisutti ka'ee namni bakka hin filanne. Har'a bakka filannee mana guddaa barbaannachaa jirra. No! Akkas miti dubbiin. Dhugaa akkas miti. Dubbiin Waaqayyo girgiddaa keessa jira miti. Taa'umsa keessa jira miti. Kan rakkate lafa hin filatu. Muka jalatti walitti qabame waa'ee Waaqayyo waaqessa miti ree. Kun guddaadha, bakki kun guddaadha. Ani waldaan guddaan kun naaf ta'eera dhugaadha. Waldaan guddaan kun baay'ee jireenya koo jijjiire, baay'ee jireenya maatii koo jijjiire. Teessumarra ta'e yoo fateef ta'e mana keenya dhannee taa'uu dandeenya. Garuu Waaqayyo waaqessuudha bakki filatamu. Sababiin isaa maaliif isiniin jedha? Gaafa gooftaa Yesuus qarqara bishaanichaatti dhufe namoonni dhufanii bukkee sana taa'anii sagalee masichaa sagalee isa dinqii sana dhaggeeffachuuf itti nammanii jedhe. Simoon Phexros faa Simoon faayyuu warri qurxummii qabaniinuu qurxummii isaanii qabuu dhiisanii gara isaaniitti maal godhanii gurra isaanii ergisan jedha. Maaliif gaafa Waaqayyo sitti dubbatu qadabu koo keegguuta waan ta'eef. Gaafa sagalee Waaqayyo dhageesse gumbii keegguuta waan ta'eef. Kanaafiti naanna'anii gara isa dhaggeeffachuutti barsiisaa kana dhaggeeffachuutti deeman jechuudha. Har'a bakka kana waan hin filadheefi kiristaana maajii wal fakkaata, anaajii wal fakkaata biyya kanatu. Gara isaan kudhanii kaatanii hamma 20 yoo ilaaltan deebii sammaa kanatti kakaa waan ta'eef booda hin dubbisna. Egaa barachuu jechuuni yookaan barsiisuu jechuuni waan hedduu of keessaa qaba. Namni barsiisu tokko namni taa'ee dhaggeeffatu jiraachuu qaba. Namni taa'ee dhaggeeffatu hin jiru taanaan inni kun rakkisaadha. Akka biyya lafaatti yoo fudhannee ilaalle gooftaa Yesuus Kiristoos nama dhaggeeffatutu jiraaf walitti qabee barsiisutti ka'e. Nuti immoo bakka lamatti qoonnee akka biyya lafaatti akka kan Waaqayyoottis yoo ilaalle namni nu barbaachisa. Yeroo barsiisnutti namni nu barbaachisa. Waaqayyollee mukaan jinuu naasaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos harbuufaa jinuu haasa'eera. Bishaanii jinuu haasa'eera. Yoo diddee jechuudha. Yoo diddee yoo didee gooftaa Yesuus Kiristoos waanuma argate jinuu haasa'uu hin danda'a. Hin danda'amu hin danda'u. Hin danda'a waan hedduu jinuu haasa'e. Yaa lafaa dhagaa jedhe. Yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhagaa jedhe. Yaa dhagaa dhagaa jedhe. Waan hundumaa jinuu haasa'uu danda'a. Garuu immoo akka nama taa'ee jirrutti namni nu barbaachisa. Namni taa'ee nu dhaggeeffatu. Namni tokko gaafa baratu tokko karaa Waaqayyootti itti jiraachuudhaaf seexanaaf akka hin goyoomsamneef dubbii Waaqayyoo dhaga'ee akkuma nama marqaa liqimsee akkuma achiin hin banneefiti baratee ol deebisee namaaf hira jechuudha. Kanaafiti barachuun barbaachisaadha. Warri yeroo san achi taa'anii baratanii hin goyoomne. Biyya lafaa kanarratti waa'ee barumsaa yoo fudhattanii ilaaltanis namni tokko waan tokkoon ispeeshaalaayiz godhee iskiilii haaraa yookaan immoo dandeettii haaraa tokko namaaf facaasa yookaan immoo namaaf hira jechuudha. Waan beeku tokkoti namaaf kenna. Barachuun biyya lafaarratti si fayyada. Barachuun biyya lafaarratti nama fayyada. Sababiin isaa waan markiteen hin goyoomtu. Sababiin isaa jireenya gaarii jiraatta. Waan targeessi dogoggorsuu hin danda'u. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosis akka jaroota kana bira hin turre waan beekuuf barsiisutti ka'e walitti qabee jireenyi muddamaa dhufuu danda'a waan ta'eef galuu fi didee jennaan fakkeenyota adda addaa fudhateeti barsiisutti ka'e jechuudha.
Amen. Barsiisuun isinitti beektuu hin danda'u. Hiika baay'ee qaba waan ta'eef. Egaa tokko inni bakka kanatti akka furannee ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos asuma deemnee yoo ilaalle ani baay'een deemu waanuma kana irratti isinitti dubbadhe isinitti hima. Tokkoffaa irratti furannee ilaalle yookaan immoo akka tokkoffaatti kan isin ilaaluu dandeessanii iddoo afuritti qoodeeti waan tokko akka isaaniif galuufitti dubbate bakka kanatti waan afur innis fakkeenyota afur fudhate. Sababa inni fakkeenya fudhateef maa inni yoo jenne nunumtiyyuu gaafa waan tokko barsiisnu fakkeenyi barbaachisaadha. Fakkeenyi barbaachisaadha. Wangeela kana keessatti hunduma isaa keessatti wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis hunduma isaa keessatti yoo ilaaltan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu namoota barsiisaa ture fakkeenyota hedduu fudhate, fakkeenyota girdaada fudhateera, fakkeenyota nama sooressisaa fudhateera, waan hedduu fakkeenya fudhateeti saba biyya lafaarraa kan barsiisaa ture jechuudha. Kanaaf fakkeenyi nu barbaachisa. Nus immoo yeroo herrega barsiisu, yeroo waan tokko barsiisnu fakkeenyi barbaachisaadha. Dubbii sana maal gochuudhaaf? Qabatamaa gochuudhaaf. Dubbii sana qabatamaa godhe hin gabbisa jechuudha. Hiddatti godhe jechuudha. Kanaafiti tokkoffaa irratti isee karaarra buute. Karaarra buutee maal taate? Simbirroon funaanamte. Namichi gaafa sanyii facaasutti ka'ee kaan simbirroo funaannata, kaan qoraattii keessa bu'u, kaan bakka dhagaa bu'aa jedhee waan yaade tokko illee hin qabu. Maal gochuuf ba'e? Facaasumaaf ba'e. Facaasumaaf ba'e namni immoo gaafa waa facaafatu hammachumaan miti. Bakka afuritti qoodee ilaaluu dandeessu. Kaan immoo iddoo gaarii biyyoo qabu iddootti tola bu'anii iji isaanis dachaa 30, dachaa 60, dachaa 100 gaarii ta'e. Warri kaan garuu irbaata maalii ta'anii? Irbaata bineensaa ta'anii. Inni kun har'a fakkeenyi kun anaaf isiniif ta'a. Nama biraa bira hin dhaqinaa. Fakkeenyota kiristaanotaati. Fakkeenya kiristaana bara ammaa muna dabalatee inuma ta'a. Inuma ta'an jedhee. Ameen. Fudhachuun nurra jira. Ofitti fudhachuun nurra jira. Ati bal'ina bahee kan hojjedhatte waldaa keessatti dhufee balaachoon na barsiisee ani hin baasne taanaan karaarra facaasee jechuudha salallaga. Simbirroon hin funaannatte jechuudha karaa biraan naqin. Kun daayirektidha hiikisaa dhugaan isinitti hima. Asirraachi Dibooraan dubbattee ilaa kuunoo obbo Abaatee jaarsolii waldaa ta'ii yoo jette obbo Abaateen didee asuma keessa raa. Naaf fidanii dhugaan isinitti hima. Asuma keessa. Kanaaf qorree of ilaaluun dirqama ta'a. Ilaalee jettan isintu attamnaa ta'e. Faarfannaan keessan naa ta'e dhugaa. Ilaalee jettanii dhuguma ilaallee ta'uu dide. Ilaallee buuwwan biyya lafaan guunne. Kanaaf maasaraa diinaa dhiinne dhufne maal godhane? Kana wayya. Ameen? Rafinaa kaa dammaqaa malee. Egaa lammaffaarra tokkoffaarra kan jiru tokko simbirroon funaaname lammaffaarratti immoo maal ta'e jira? Bakka biyyoo gahaan argan bakka akkasumaan biyyoon gadi fagaatee hin biqile malee ijaan godhatin hafee ijaan godhanne hin dhagaye malee waan tokko waa hin baasne akkasi dubbiinsa hin dhagaye malee waan godhe tokkoyyuu hin qabu. Kaan immoo qoraattii keessa bu'ani. Qoraattiinis hin guddatee hin hudhee maal ta'e? Karaa dambise. Kun dhugaadha. Nan gammada kanatti anaaf isin ta'a. Yoo barbaadan isiniin jedhu isin immoo kiyyaa baasa. Anaaf garuu naaf ta'a. Han keessan hin jedhu. Anaaf naaf ta'a. Sababiin isaa dhaggeeffatanii malqimsanii ta'anii naan gatiin qabu. Namni erga gaafa sagalee Waaqayyoo dhagayeeti kaasee lallabaadhas faarfataadhas. Mitiire hin jedhu. Namni erga gaafa dubbii Waaqayyoo dhagayeeti lallabaadhas faarfataadhas barsiisaadhas.
Kanaafi naanuu baay'ee natti dhiye. Booda sitti himuu hin danda'a. Waa inni natti dhiyeef baay'ee leettii ta'een dhufe. Kanaafi Waaqayyo immoo nama hin didu. Waqteedha yoomiyyuu. Waqtu Waaqayyo beeka sinis si barbaada. Biraan sinis si barbaada. Hin dheedee hin guyyeedhee nama sinis hin qabu. Jaarraa sinis si barbaada. Waaqayyo yeroo itti barbaaddetti si barbaadata. Ameen. Balbala sitti hin cufu. Ameen. Kanaaf yeroo kanatti ni barbaade egaa waa wal dhibnu miti. Ameen. Kanaaf egaa walumaa galatti gara dhumaarra jiru yoo dhannee ilaalle kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'anii biqilan guddatan ija baay'ees godhatan. Kun immoo maalitti fakkeeffama? Nama sagalee Waaqayyoo dhaga'ee sagalee Waaqayyootti fayyadame waa'ee Waaqayyoo dabarsee laate waa'ee Waaqayyoodhaaf of kenne isa kana bakka bu'aa jechuudha. Isa kana bakka bu'a. Maaliif? Itti fayyadameera jechuudha. Waan biraa argate sana maal godheera? Hireera yookaan immoo raabseera jechuudha. Galanii Waaqayyoo haa ta'u. Fakkeenyichi immoo hunuma ta'uu danda'a. Hunuma fakkeenya gaarii numa nama kan biraa jira miti. Sababiin isaa guyyaa keenyatu guyyaa kanatu guyyaa keenya. Guyyaan kun guyyaa kooteedhaame? Guyyaan kun guyyaa kooteedhaa qoma dhiibaati gammadaati. Sababiin isaa maaliif gargaarsa Waaqayyoon irra geenya waan ta'eef. Mucaa Taamiraat Dassaalaa sirbaa Itoophiyaa tokko dheengadda dhageessaniitu haala bahe hin dhukkubsate. Inni dhukkubsatee makiinaa waffatee madeema mana yaalaatti goree marfeen tinaa ta'e waan ta'an yeroo dadhabee kennaniif ituu hospitaala hin gahin lubbuun dabarte ituu Waaqayyoof sirbite ta'e jedhan immoo garaa koo ta'e amma namichi kun ituu Waaqayyoof sirbe ta'e xinnoo tokkollee na fulaan jedhe baay'ee na gaddisiise dhugaadha. Lubbuun namaa kanuma. Kanaafiti guyyaan kun guyyaa kooti jechaa isiniin jechaa jira. Kanaafis guyyaan kun guyyaa kooti. Sababiin isaa barri nu keessa jirru kanatu baay'ee reeni. Baay'ee rakkisaadha. Yeroo kana keessatti dibaaboo Waaqayyoo keessa jiraachuun murteessaadha. Yoo dibaaboo yookaan immoo duumessa Waaqayyoo jalaa baane wanti nu sodaachisu waan baay'eetu jira. Wanti nu nyaatu waan baay'eetu jira. Hamma ganama kana gara mana ispoortii tokko deemaa ture. Gara ispoortii tokko yeroo deemaa jiru bosonuun lama karaa maqaan irra shallalaa bashannanaati karaa qaxxaamuru. Itu biyya keenyaati gara mini waan baay'ee isa nyaachuudhaaf nama baay'ee dheebootti darbata. Garuu biyya firiidamiin hin jiru, biyya dimokiraasiin jiru. Kun bashannanatu jira. Yoo Waaqayyo keessa jiraanne firiidamii qabna, dimokiraasii qabna, baanee galla waan hundumaatu nuuf guuta jechuudha. Ameen. Kanaaf egaa inni gaariin ija gaarii godhatee inni gaariin ija hedduu hanga dhibbentaadhaan amma irraa barbaachisu wal. Amma irraa barbaachisu sagaleen koo baay'ee dhaga'ama yoo kana lafa kaa'ee sababiin isaa maali gara ispoortii kana barsiisaa ture waan ta'eef tooniin isaa guddaadha. Dhuguma sitti akka barbaadeetti dabalaa deemuu hin danda'a. Kanaafiti Waaqayyo waan hundumaa keessatti gaarii ta'ee mul'ata jechuudha. Waan hundumaa keessatti wanta kana duwwaa bichaa miti. Wanta kula duwwaa bichaa miti. Lakkoofni fituudhaan hin dandeenye. Humna keenyaa ol ta'a isaan jiraanna waan ta'eef. Ameen. Nus kan isaati. Yeroo baay'ee waan hundumaa yaadne guutuu diddi. Garuu gaafa inni jedhe hin guutu. Ameen. Gaafa inni jedhe hin guutan jedhe. Gaafa Waaqayyo jedhe waan hunduma isaa guuta. Namni biyya lafa kana irratti hafu hin jiru. Gaafa Waaqayyo jedhe waan hunduma isheetu qixa qabata. Hanga gara kanatti yoo deebine gara kutaa keenya kanatti yoo deebine hanga jedhame ol inni gatiinsa gaarii ta'e inni iddoo gaarii bu'e inni bishaan gaarii argate inni biyyoo gaarii argate 30 inni ta'e 60 inni ta'e 100 ta'e. Ameen. Akkasii fatoo isiniifis. Ameen. Egaa saamma dubbanne kanaafi deebisa eessarraa arganna tokko isaatiif barsiisonni Simoon Phexros faayyuu qurxummii qabuu dhiisaniiti gurra isaanii gara Yesuus barsiisaa jirutti geessanii erga barsiisanii booda gara walakkaa galaanaatti siqaa'e. Mul'ata Yohaannis faa keessatti yeroo dubbiftanii gara walakkaa galaanaatti siqaa'e.
By the way, Wangela Marcos cases jira lafa nama dubbise kuni akkuma sanaan qophise na ta'e sirriitti ni bayoo barbaadanii Wangela Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa tokko hanga 9 tokko hanga 20 kan tokko hanga 9 suma sana fakkaatu jira Wangela Marcos nama irraa dubbisaa jirudha Wangela Luqaas keessas immoo boqonnaa 8 lakkoofsa 4 hanga 8 kanuma ima fakkeenya namicha sanyii facaasu kana baay'eedha jechuudha baay'ee iddoo baay'ee jira kanaafi Beetros faa qurxummii qabaa turanii jira gaafa gooftaa Yesuus ciisaa bishaan sanatti dhaqee barsiisaa ture garuu waan tokko argachuu hin dandeenye waan tokko argachuu hin dandeenye halkan guutuu jooraa bulan erga dhaqanii ta'anii sagalee waaqayyootti hirmaatanii waan waaqayyo jedha dhaggeeffatanii booda gara gidduu galaanaatti siqaa'e gara gidduu galaanaatti erga siqanii qurxummii isaanii darbatanii qurxummii waan kunii ta'e nama harkisee keessaa baasuu deemu kiyyoo inni harkifame namni dhibbii harkisee baasuu dadhabe lafa sagalee waaqayyoo jiru gaafa sii ta'e akka kana kun akka kana hin dhufa jechuudha yaa hin dhufa wanti sana dhorku tokko illee hin jiru chichi gaama dhufa jechuudha mitiire kanaafi mana waaqayyoo keessa jiraachuu barbaachisaa dubbii waaqayyoo fuudhanii hiruun barbaachisaa ameen ittuma fufnee dubbisnee gara xumuraatti fidaan deema lakkoofsa 10 hanga 20tti mee balaachuun dubbisne Macca. Yeroo Yesuus kophaatti warri isa durduranii dubartoota lamaan wajjin waa'ee fakkeenya kanaa isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isiniif kennameera. Warri ala jiraniif garuu kun hundinuu fakkeenyaan ta'a. Utuma isaan akka hin argineef utuma dhaga'anii akka hin hubanneef gara Waaqayyootti akka hin deebineef cubbuun isaaniis akka isaaniif hin dhiifamneef fakkeenya inni kennamaa fakkeenyaan kennamaa isaan hin jedhe Yesuus itti fufee fakkeenyi kunis isiniif hin galuu egaa akkamitti fakkeenya kan ta'e hundumaa hubattu inni facaasu sanyii dubbii Waaqayyoo facaasa. Karaa bukkeen fakkeenya waa'uu yommuu kuma dubbiin Waaqayyoo facaafamu dhaga'anii yommusuma seexanni dhufee dubbicha garaa isaanii keessatti facaafame butatu. Lafti dhagaas fakkeenya warra dubbicha garaa isaanii keessatti facaafame yommuu isa dhaga'anii gammachuudhaan fudhatanii isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabu.